Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanittis naa dhaqqabu jechaa egaa akkuma beekamu torban kana keessa karaa tiiktookiitiin qophii dambalii jaalalaa eegaluun keenya ni beekama. Egaan qophii keenya kan dhiyeessaa jirru namoonni hedduun jaallattanii seenaa jaalalaa keessan karaa keessoodhaan karaa telegiraamiitii fi akkasumas karaa waatsaappiitiin seenaa keessan nuuf ga'aa jirtu. Seenaan keessan kun immoo namoota hedduudhaaf barnoota waan ta'uuf isin eeyyamsiifannee seenaa keessan kana ammoo gara kanaan hawaasni hundi akka dhaggeeffatuuf taasisaa jirra jechuudha. Guyyaa har'aa kan ittiin jalqabnu seenaa baay'ee nama gaddisiisuu fi shamarree jaalala keessatti miidhamte sagalee isiinuuf keesseenii gara barreeffamaatti jijjiirree seenessinee isin biraan ga'uudhaaf jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Gaaraan kee kan biraa baagayyaarree maalan qabasirraa dubbiin baddee urga deemuuf kaatee cufee garaa humnaan sin hambisuuf fedhii kee jira naafis jira naafis jira naafis jira naafis jira. Ani maqaan koo Seenaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboottiin dhaladhe. Amma kan hin jiraadhu biyya Dubaay. Akkuma nama tokko barnoota koo osoo barachaa jiru hojiif jecha adda kutee gara biyya Arabaa deeme. Waggaa 2 hojjedheen biyya kootti deebi'e. Yeroon biyyatti deebi'u gurbaa waliin barataa turre waliin wal quunname. Jaalala nagaafannaan tole jedhee jaalalaan waliin jiraachuu eegalle. Osoo waliin jirru ani biyya Arabaatti deebi'uu waan fedhuuf deebi'een deeme. Kanin deeme biyya Beerut ture. Yeroo kanatti jaalala isaan waliin turre. Yeroo kana ana hojii koo hojjechaa jiru yeroon baatii 5 ga'u miirri dhukkubbii akka tasaa natti dhagaamu eegale. Laguun koo natti dhufuu didee ture. Yeroo kana bilbileen jaalallee koo kanatti yaa jaalallee koo ergan biyya kana dhufee xuriin yookaan laguun natti dhufee hin beeku maaliifi jedheen gaafadhe. Innis deebii akkas jedhu naaf laate. Maal jechuudha akkamitti hanga har'aa sitti dhufuu dide jedhee gaaffii irratti gaaffii naaf deebise. Sana booda anis madaamii yookaan giiftii ambira hojjedhutti hime. Isiinis mana yaalaa na geessite. Yeroo kana manni yaalaa daa'ima ji'a 5 fi walakkaa akkan garaadhaa qabu natti himan. Yeroo kana baay'ee rifadhe waan qabuuf waan gadhiisu wallaale. Yeroo doktorri mabruuq baga gammadde naan jedhan animmoo rifaatu keessan seene. Isatti bilbilee waan ta'e kana hunda itti hime. Innis akkas naan jedhe. An kana hin amanu. Ofii kee feetee akkas goote malee osoo kun hin ta'in fala itti barbaaduu qabda ture. An keessa hin jiru naan jedhe. Anis hedduun aare. Sadarkaa of ajjeesuu ga'e. Gamoorraa of darbuufillee yaalaan ture. Garuu madaamiin ambira hojjedhu nama gaarii waan turteef baay'ee na bira dhaabbattee na kunuunsaa turte. Abshir rakkoo hin qabu yeroo da'uuf jala geessuu biyyatti galtee ilmoo kee deessee nu bira dhufta naan jette. Anis hanga ji'a 7 isaanuma biran ture. Sana booda maatii kootti galee yeroon biyya galuuf jedhu hiriyaa koo yookaan jaalallee koo kanatti bilbile. Mucaan kun keetii akka abbaa taateen bira dhaabbattee yoo hin guddifne ofan ajjeesa waan kana an itti yaadee hin goone waan akka tasaa ta'edha waan waaqayyo godhedha. Yeroon dhufu booleetti na simachuu qabdan jedheen. Innis dhufee booleetti na simate. Akkas jedhee na gaafate booluma keessatti. Seenaa ati ana malee nama biraa waliin quunnamtee gooteetta jedhee na gaafate. Inni kan jalqabaa koo akka ta'e osoo beeku kanuma na gaafachuu isaatti baay'ee mufadhe. Inni kan jalqabaa koo fi kan xumuraa koo ture. Isa malee nama biraa waliin quunnamtii hin qabu. Yeroo waliin turre sanatti inni gara Adaamaa deddeebi'aa ture.
yeroo waliin jiraannu hedduu na shakka ture. Kanumarraa ka'uun gaaffii kana na gaafate natti fakkaata. Innis barnootaaf gara Adaamaa deemuun qaba jedhee gara Adaamaatti deebi'e. Anis mana adaadaa koottiin gale. Erga achi qubadheen booda maatii koo, haadha koof abbaa kootti waan uumame hundasaa itti himee, isaanis abshir rakkoo hin qabu jedhanii waan uumame kana bifa gaariin simatan. Firri koos obboleewwan koos ija jaalalaatiin na simatan. Osoo harmeen koo waan kana jabeessitee mormitee ofin ajjeesan ture. Harmee koo baay'ee waan hin jaalladhuuf isiin akkanatti mufattu hin barbaadu. Sana booda anis mucaa koo da'ee ji'a 3 booda harmee kootti dhiisee gara biyya Kwaatar deeme. Inni garuu yeroon da'ee jiru sanatti dhufeellee na gaafatee hin beeku. Maal taatellee jedhee takkaa na gaafatees hin beeku. Yeroo bilbiluuf yoo fedhe bilbila ni kaasa, yoo barbaade na jalaa hin kaasu. Yeroo maatiin koo inni siif bilbilaa jira jedhanii na gaafatan sobeen eeyyennaaf bilbilaa jiran jedha ture. Maatiin koo akka nu waliin jiraannu barbaadu. Ergan biyya Kwaatar deemee ji'a tokkotti harmi koo baay'ee waan na dhukkubeef anis gara biyyaatti deebi'een. Anis maatii kootti maal jedheen gala jedhee magaalaa Finfinnee keessatti mana namaa qacaramee hojjechuu eegale. Ergan mana namaa hojjechuu eegalee haadhaaf abbaa kootti bilbilee itti himee akkan biyya gale. Hojii ji'a 8 hojjedhee dallaala kiyyatti himadhee harmeen kootis qarshiidhaan haala naaf mijeessitee akkan biyya Dubaay dhufu na taasifte. Aariin garaa koo keessatti baay'annaan harmee kootiin gurbaan kun ilmoo isaallee hin ilaalu. Jecha namaas nama deessaara. An jiraachuun na jibbisiisaa jedheen itti yoon dubbadhu. Abshir dhala koo, ilmoon kee ilmoo kooti. Annan guddifadha hin dhiphatin jettee na jajjabeessaa turte. Biyya Dubaay dhufee ji'a 3 booda isaaf bilbilee akkamii mucaa deemtee gaafa taartaa jedhee gaafannaan kana hunda eessa turte? Aniif ati amma booda wal hin beeknu. Daa'imtis kootii miti jedhee bilbila natti cufate. Sirriidha an akkan biyya galee dhufe inni hin beeku ture. Dhokadheen jiraataa ture. Garuu yoon itti hime yeroon da'ee ciisu sana takkaa dhufee waan nan gaafanneef bakka naaf hin qabu maafan itti himadha jedheetan isa dhoske. Garuu innuu anaaf nama jalqabaa kooti. Ijoollummaa koo isaafan dabarsee laalle. Nan jaalladha abbaa ilmoo kiyyaati. Waanan godhu wallaale hedduun of jibbe. Osoo akkanaan jiru yeroo muraasa booda suuraa shamarree tokko piroofaayilii isaarra godhannaan arge. An akka tasaa gola Arabaa keessa dhaabbadheen nyaata hojjetaa ture. Yeroon suuraa kana argu of wallaaleen kufe. Hiriyoottan koo bakkan kufee jiru na kaasan. Hedduus na dhukkube. Obsuu hin dandeenye. Ofuma jabeessee ji'a 2 booda bilbileefi dhugaa jiru natti himi na fuute moo maali jedheen gaafadhe. Bilbila narratti cufate. Anis bilbila intaloo sanaa barbaade argadhee bilbileefi siif isa gidduu hariiroon jiru maali jedhee gaafannaan aniif inni erga waliin jiraachuu jalqabnee bubbulleerra. Jaalallee kooti naan jetteem. Innis isin beekuu ilmoonis kootii miti waan naan jedheef osoo garaan koo dhiiguu waan hunda garaatti qabadhe waggaa 4 jiraadhe. Ani amma ergan ijoollummaa kootiin jaalalaan miidhame dhiiratti siqachuu nan sodaadha. Ofittillee nan saalfadha. Dhiironni hedduun gaaffii jaalalaa naaf dhiheessu garuu an waanin miidhamee jiruuf gaaffii jaalalaa keessummeessuun natti ulfaata. Deebi'ee jaalalli isaa na keessa hin baane. Hedduun jaaladhaan isa dagachuu hin dandeenye. Namoota jaalalaan na gaafatan kanaaf akka daa'ima qabu itti himachuullee nan qaanfadha. Osoo akkanaan jirru gurbaa tokko karaa FB'tiin yookaan Facebook'iitiin wal barre. Gurbaan kun bakka an jiru Dubaayin jiraata.
dubbiin isaallee waan natti toleef anillee dirqama isa jalqabaa sana dagachuuf jecha walitti dhufeenya mucaa kana waliin itti fufeem. Jaalala keessa seenem biyya tokko keessa jiraannam garuu wal arginee hin beeknu. Gidduu kanaan qarshii diraama 1,000 yookaan qarshii Dubaay naaf erginaan jedhem. Anis hin ergun jedheeni. Sababni isaas ani biyyatti daa'iman guddisam. Maatii koos nan gargaaram. Ayyaanaaf jecha qarshii maatii kootti galcheen ture. Maatiin koo rakkina hedduu waan na waliin dabarsaniif hamilee koo eeganii mucaa koollee naaf guddisaa jiru. Waan maatiin koo na gaafatan guutuun alatti waan biraa gochuu hin barbaadu. Mucaa kana nan jaalladha malee hin amanu. Sana booda an qarshii erguu fi dinnaan na cufeem. Naan dubbachuullee dhaabem. Xiqqoo bubbulee innis nama biraa jaallate shamarree tokko profaayilii irra godhatee jennaan argee. Haa ta'u kaa atis akkas taate jedheen ofuma keessatti gungumee callisee. Akkan itti hin bilbille karaa hundaan bilook na godheeram. Ani mana madaam malee bakkee hin hojjedhu. Gadi ba'uu hin danda'u. Xiqqoo turee naannoo ji'a 2 keessa bilbila koo bilook irraa kaasee naaf bilbilee dhiifama na gaafate. Anis garaan laafa waan ta'eef nan jaalladhas waan ta'eef dhiifama isaa fudhadhe. Ergasii akkan hojii dhiisee ala ba'ee isa waliin jiraadhuuf na kadhata ture. Ani garuu nama ala ba'uu miti kaayyoos qaba ilmoo koos guddifachuun barbaada waan ta'eef gaaffii isaa kana tole jedhee fudhachuun natti ulfaate. Of jijjiiree maatii koos jijjiiree jireenyaan ijoollummaa kootiin of jalaa balleesse deebisee ijaarradhee jiraachuun fedham. Ala ba'ee dhiira waliin akkan barbaade ta'uuf haalli guddisa kootii naaf hin eeyyamu. Ani maatii safuu qabu keessatti dhaladhee guddadhe. Innis deddeebi'ee gaafa na rakkisu akkan akkasitti si amanee bakkee ba'uun natti ulfaata. Yoo maatii kootti jaarsa ergattee akka duudhaaf aadaa keenyaatti qubeellaa yookaan nikaana godhatteen alatti hin ba'uun jedheen. Isattillee akkan kanaan dura jaalladhee miidhame qofa itti hime malee akkan daa'ima qabullee itti hin himne. Innis abdii kutatee hiriyaadhuma koo waliin jaalala eegale. Anis nan dhiise. Osoo akkanaan jiruu amma ammoo biyya keessaa maqaasaa dha'uu hin barbaadu. Artistii tokko jaalladhee wajjiniin jira. Innis galgalaaf ganama qarshii fidee qarshii naaf erge yookaan na jaallattu ta'e naan jedha. Anis isa amanuu hin dandeenye. Akkasitti qalbiin koo rarraatee jirti. Mee maal naaf wayyaa? Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya dambalii jaalalaa seenaan har'a qabanneef dhiyaanne kana fakkaata ture. Seenaa baay'ee wal xaxaa fi baay'ee garaa nama nyaatudha. Egaan dhumarratti ammoo aatii seenaa keenyaa jechuudha. Qophii dambalii jaalalaa keenya dhumarratti jaalalleen kan koo inni duraa suni kan badiina irratti hojjete kuni yoo maqaasaa dhooftanillee rakkoon qabu jettee maqaasaa illee nutti himtee jirti. Maqaansaa Eebbisaa akka jedhamudha kan isin nu biraan geessan. Egaan daawwattoota keenya ergaa yookaan seenaa kanarraa waan baay'ee akka baratanii gamanumaan abdii qabna jechuudha. Hanga sagantaa biraatiin hanga walitti deemutti nagaan nuuf tura. Isinis ammoo maal naaf wayya waan jettuuf yaada keessan koomantiinuudhaan nuuf kennuu dandeessu. Gama biraatiin ammoo isinis xalayaa kan keessan barreessanii akka nu biraan geessan gamanumaan isin beeksisna. Torban gaarii isiniif haa ta'u.